Nagaadha akkam jirtu qoromsi biyyoolessaa haga ammaatti osoo hin ifoomin turee jira. Sababiin isaas inni guddaan sababii hidha Abbayyaa qaammee 4 tureefidha. Ministeerri barnootaa qaammee 3 fi 4 keessa ni gadhiifama jedhee dubbatus qaammee 4 sababii hidhi laga Abbayyaa tureef haga ammaatti osoo hin ifoomin turee jira. Egaa gara fuulduraatti har'a yookiin boru yoo baay'ate haga guyyaa wiixataatti ni gadhiifama jenneetu eegna. Please barattoonni baay'een keessan oduu sobaatiin oduu miidiyaa hawaasaa irraa afarsamaa jiruun akka burjaajuufne siin jenna. Qormaan biyyoolessaa har'a yookiin boru yoo baay'ate immoo haga guyyaa wiixataatti ni gadhiifama. Please of hin jeeqinaa, nagaan ta'a.